numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddeeta kan teenye caayaa yaa waaqanaa tolchi tanaafiinsi yaalaali rakkootiya numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddeeta kan teenye caayaa yaa waaqanaa tolchi tanaafiinsi yaalaali kirkootiya jireenyi hammatee taibanatta hulle abdi fuula dura nan cabsu hamile akka maletu barbaadde hulle borun keessa baha arradda bulle akka maletu barbaadde hulle borun keessa baha arradda bulle numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruutoo moo haddeeta kan teenye caayaa yaa waaqanaa tolchi tanaafiinsi yaalaali rakkootiya guyta koo gammadee akka ilmoo namaa keessaa bahuun oolu taquuttee dhiifama. Artist Almaaz Tafarraa bara 1949 godina Harargee Lixaa aanaa Dubbatti dhalatte. Umurii ijoollummaa isheetti jaalala muuziqaa ishee hawwateen gara jiruu muuziqaatti kan seente. Mee artist Almaaz Tafarraa bara kam gara artii muuziqaatti yookaan hawwisootti poolisiitti kan dhufan? Yeroo ammaa tanaa maalirra jiru? Turtii qabnaa nu wajjin. Para jahatami shanin polisa sen. Polisa. Hawwisoo poolisiidha. Hawwisoo poolisa. Harar kan. Hawwisoo poolisa Harar. Mi wilisumatti gusintan sirba duraa gar wilisumatti sintan sananaaf sirbuu dandeessu? Sirbi duraa kan inni itti inni jedhe ililleerummaana nurga karaahana duri wal jaalannaa maa walirraanfannaa jiinin baanee jettaa mana gubbaa gaye jiinin baanee jettaa mana gubbaa gaye waan yaaddu jetta bonaa kaniin baduu gaye. Mee gara wilisummaa yookaan artii muuziqaatti wanti isin fide maalidha yeroo sanatti? Yeroo sanatti ijoollummaatti ni taphanna. Sirbanii jaaladha kana maatii soggaan dhageenyuma wallisaa. Sanumaatu gamana na fite. Yeroo sanatti kunoo sirba hedduu baastanittanii fakkeenyaaf poolisii hawwisoo poolisii fiiguu turtanitti ni duullaa itteettan bara 1967tti. Ni sirba san yaadattu? Ni yaadadha isa. Ni duullaa nammallee ni duullaa ni moonaa nammallee ni moonaa diinaa alaa keessa firraa dhaabamsiifna ammallee ni moonaa. Ni duullaa nammallee ni duullaa ni moonaa nammallee ni moonaa shaabiyaa dangaarraa firraa dhaabamsiifna ammallee ni moonaa. Qabsoon teenya ganaa bara ammallee ni duullaa hamma dhaabamsiifnu way wallaalaa fi beelaa way wallaalaa fi beelaa. Ayyuu bara 1975tti sirbooyi sirbeetaniittan osoo poolisii hawwisoo poolisii keessaan bahin garii hogguu siifiraa sirbe jedhu. Aan hogguu siifina ala khaju khasiyata qiyya khaduraati. Kan duraati. Khasiyata duraa san hoggaan wallis hoggaan tabadhe poolisaan guduraa jalagu jiru bakka muuziqaa sani naarihan. Seeriyan. Naarihaniitiin ammas taayippii baradhee dippiloomaa fudhadhee taayippii daloosu guttu son jiru bahee leebee mas deebee osoo dalagu jiru anana kaasanii namu kanuma fiiti jaallata. Nama saanii sartifikeetaa hin qabne kaayatan. Anis qayetiin osoo numa kanumatti dalagu jiru eeyduu tahee qoranna jedhanii saa 11tti mana murtii nu dabani saa 11 na yaamanii saa 12tti ari'amte naan jedhan.
yeroo san jechuudha. Warri suma san bakka. Murtii irra soosin dhaabne osoo. Murtiin hin jiru gusan isaan maa murteessa. Isaanuma murteessiti. Isaan maa murteessa murtiin hin jiru bakka achumaan ari'an. Sirba kanaaf ta'u immoo isinis akka isin ibsu seenaa sana isin ibsu sirbitanii jirtan. Sirba sanaaf sirba. Sirbi sana maal jaa gusan na jaalatanii guduraate nagaa booduma na jibbane. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Duyda galee yommuu fagaatu sibiraa. Duubaa koobaa simmichiraan gartuu firraa. Ana antii kee fakkaatee si dhufaa. Si waraanaa laaltuun gartuun qabu gaafaa. Yoo waa heelummaa si fangafaa. Laayidaa kamtu daana fuufaa. Summii si iddaa akka bofaa. Yoo waa hilaa si hangafaa. Si hangafa yoo jaalalleedhaa si hangafa. Isa malee kanaa jiru hin jiru. Namichi san na jaalata hogguu dura. Boodarratti gaa na duubaa deemeetiin maas mismaara na dha'ee namnichi jira. Dhiiga kiyya koobaa na dhaabeeti dhiiga kiyya na xuuxa jechuudha. Kanaaf sirba kanaaf deebii isaaniif ta'a. Deebii ta'eef jeetiin sirbee. Kunoo gara tiksaa re'iniititti deebitaniittan. Yoomirraa gara tiksaa re'iniitti deebitan. Eegaan dalagaarraa ari'ame. Bara kam dalagaarraa ari'amtan? Bara dura 83 ari'ame. Sanittiin deebee 93 mas barneen ari'ame. Mee re'in akkamiin akka eegalu qabdamee nutti himu. Re'ee kaawaa gaafas ijoollee sanaa qaba ijoollee sanaas akkan godhu jeen qabu jeetiin yoon gurguradhee sittiin faayidaa hojii re'ee habbaa lama bite. Habbaa lamaan san biteetiin ilmoo naa dhalte hoggaa naa dhalte ijoolleenis xixiqqoodha aananis irraa elmeetiin ijoollee kannadha. Isaanis ilmoon hoggaa gurguddatanii gurguradha. Osuma jettu isiinis akka waan gargaarsomaaf naa uumamtee gubbaan lakkuu naa dhaluu eegalte. Anis isaan hin dhiisu jeetiin isaanuma jala osoo hin deddeemu amma kun warma gaegaa ijoolleenis amma xiqqoo naa wayyooyte re'eenis numa jirti wajjuma galla amma boodarra waan hin ta'in beeku dhukkubsachuun eegale. Sirba hedduu waa'ee seenaa keessanii wal qabatu sirbitaniittan fakkeenyaaf bu'aa bahii jedhu kaasettiinis waa'ee adda qilleensarra oolle sirbitaniittan mee sirba sanaa sirbuu dandeessu? Bu'aa bahii jiru kan irreefu sirbi kan dura numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruu toomoo haddee takkaan teenye caayaa yaa waaqanaa tolchi tanaafiin si yaalaali rakkootiyaa jireenyi hammatee. Taibanatta hulle abdii fuula duraa nan cabsuu hamile akka maleetu barbaadadhe hulle boruun keessa bahaa arradadha bulle akka maleetu barbaadadhe hulle boruun keessa bahaa arradadha bulle numaan fiiga malee halkanii fi guyyaa jiruu toomoo haddee takkaan teenye caayaa. Yaa waaqanaa tolchi tanaafiin si yaalaali rakkootiyaa jireenya gadadoo guy tokko moohadhee abdii fuula duraa yoo lubbuun jiraadhee mintaa akka namaa waaqayyootti hirkadhee gama boodaan ji'uu mudhii jabeeffadhee mintaa akka namaa waaqayyootti hirkadhee gama boodaan ji'uu mudhii jabeeffadhee. Daawwattoota keenya artist Almaaz wajjin turtii goone hin xumurre qophii bohaartii birootiin waliin deebina.